Daawwattoota AMN akkam jirtu kun qophii roga dubbiiti. Dubbiin roga qabdi. Yaada gaafii qeeqaaf komii keessan qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee deebisnee isin biraan geenya. Qophii keenya har'aa keessatti nageenyi waaraan biyya keenya keessatti akkamiin dhufuun danda'ama? Marii biyyaalessaa milkeessuu keessattuu eenyurraa ga'ee maaltu eegama kan jedhu hayyootas istuudiyoo AMN'tti affeerrannee waliin marii taasisne isin biraan geenya. Turmaanni keessan waliin haa ta'u. Keessummoonni har'aa as istuudiyoo AMN'tti affeerree waliin marii taasisnu Tsaggaayee Dajanee gamas kan jiru barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Ambooti. Digirii lammaffaa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil addunyaa irratti kan qo'ate. Akkasumas immoo digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Haroomayaatti nageenyaa fi misooma irratti barataa jira. Gama kana kan jiru Galchuu Jaarsooti. Galchuu Jaarsoo barsiisaa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil addunyaa Yuunivarsiitii Bulee Horaati. Digirii lammaffaa walitti bu'iinsa hiikoo irratti kan qo'ate. Digirii sadaffaa immoo biyya Jarmanii Leebz Yuunivarsiitii jedhamutti nageenya fi tasgabbii Afrikaa irratti qo'achaa yookaan barachaa jira. Keessummoota keenya as istuudiyoo keenyatti argamtanii yaada keessan daawwattoota keenya biraan ga'uuf eeyyamamoo waan taataniif hedduun isin galateeffadha. Anaa dhufuun jedha. Biyya keenya keessatti nageenya waaraa fiduun yeroo hedduu fi qormaata ta'eet jira. Bakka tokkotti nagaan jiru jedhame bakka biraan jiru, bakka sana immoo tasgabbaa'ee bakka biraatti immoo nagaatu dhabama. Kanaaf haala nama yaaddessu kan mul'atutu jira waan ta'eef maaliif akkas ta'e Galchu? Rakkinni amma biyya keenya keessa jiru kun rakkina yeroo dheeraadhaaf baroota dheeraadhaaf wasuma furmaata argatiin harkifamaa dhufe jechuudha. Rakkinni amma biyya keenya keessa jiru kun waggoota dabran shanan kana rakkinni kun bifa adda addaatiin calaqqisifamu haa jalqabuuti malee rakkinni biyya keenya keessa jiru waggoota haaraa lakkoofsiseera. Rakkinni kun furmaata argachuudhaaf yaaliin ka godhame yeroo mootummaan dargii kufsanitti yaaliin godhameera. Yaaliin godhame biyya kana gara dimokiraasii hunda qabeessa ta'etti, dimokiraasii uummati itti amanutti, sirna bulchiinsaa uummati itti amanu diriirsuu irratti yeroo isaan yaaliin godhamee ture, yaaliin sun hin milkoonne jechuudha. Haga ta'e milkiinis ture, milkiin ture kun fakkeenyaaf uummati afaan isaaniitti akka baratamu godhame sirni federaalizimii diriire biyya keessatti aadaaf afaan isaanii akka guddifatamu godhe yaaliin ikoonomikii dinagdee guddisuulla godhamee ture. Haa ta'u malee yaalii yeroo isaan godhame guutuu hin turre jechuudha. Paartiin yeroo isaan biyya bulchaa ture, paartiin Addawaawii suni sirna siyaasaa banaa hin goone jechuudha. Baay'ee banaa hin goone. Hirmaannaa siyaasaa banaa hin goone. Sababa hirmaannaa siyaasaa banaa hin godhinii fi paartiin mormitoota biyya keenya keessa jiranu hin cunqurfaman. Paartiin Addawaawii yeroo isaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay kana ni dhuunfatamee ture. Isaan dhuunfatamee mootummaa abbaa irreetti siqu, baay'ee abbaa irreetti siqu guutumaan guutus ta'uu dhabus mootummaa akkas ta'etti fufaa ture. Sababni isaa ammoo nageenyi waaraan biyya keenya keessa akka hin jiraanne wantoota waggoota 20 ta'an keessaati gahee guddaa taphata jechuudha. Waggoota dabareen shanan kana ammoo maaliif rakkinni maal fakkaatu dhufe kan jedhu kana irratti inni baay'ee namoota hedduu irra xiyyeeffata isa kana waan ta'eef asii maaltu dhufe mootummaan ammaan kana biyya bulchu kun eega gara aangootti dhufe paartii mormitootaa paartii biyya alaas jiran hundumaayyuu gara biyya akka deebi'an hidhamtoota biyya keessa jiranus ka warri sababa adda addaatiif hidhaman akka bahan tolchee yeroo jalqabaatiif abdiin baay'ee gaariin ta'e horamee ture. Waggaa 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti abdiin baay'een gaariin dhufee ture jechuudha. Abdiin baay'ee gaariin dhufee ture suni maal uume yeroo tokkoon siyaasa biyya kana banuuf yaalii godhamee ture jechuudha. Siyaasa duraan cufaa ture jechuudha. Inni sun duubarra maneejimentii maneeji godhuudhaaf duubarra deebisanii to'achuudhaaf rakkoo guddaa uume.
wantoota siyaasaa waggaa hedduudhaaf cufaa ture, waggoota dabran 30 cufaa ture, waggoota saniin duraas cufaa ture. Aadaa siyaasaa biyya keenya keessatti hin baratamin waggaa tokko keessatti ariitaadhaan baname jechuudha. Qorannoo hedduu osoo hin gaggeeffamin, xiinxala hedduun osoo hin gaggeeffamin yeroo tokkoon baname namni hundinuyyuu itti duude san qofumaayyuu mootii nagaa booressuun baay'ataa dhufe jechuudha. Sababa kanarraa maal jennaani siyaasa keessatti qaamni biyya bulchu security jabaa qabaachuu qaba. Tsaggaayeen kanarratti maal jetta? Deebiin salphaan ta'e kaa'uun ammas ulfaataadha. Garuu wantoota achi as dhufaa keessa'uu fakkii guddaa ilaallee wanti hubachuu dandeenyu jira. Ijaaramuma biyya kanaarraa jalqabee yookaan modern Ethiopian state formation yoo eegalle hojii manee sirnoonni darbaa dabarsaan kennaa dhufantu jira. Sun otoo furmaatatti hin godhamin sirni tokko kufee sirni itti aanuun dhufaa hojii manee hedduu dhiisee darbaa kun dhaqee egaa bu'uuratti ijaaramni biyya kanaa fakkaatti akkamitiin akka dhufte yoo hubanna ta'e rakkoo amma arginu kanaaf sababoota ta'an calleessuu ni dandeenya jechuudha. Keessa'uu gaaffii eenyummaa, gaaffii hiree ofiin murteeffachuu, biyya ofii keessatti abbaa itti ta'uu kana hunda dabalatee gaaffiiwwan keessa'uu ijaaramuu biyya kanaa jaarraa tokkoon duuba ture irraa wanti sochiin arginu kanaan dhufe. Ammallee ta'u gaaffileen bu'uuraa silaa waggoota 5 dura rifoormii haala jedhu wanti dhufe kun waadaa hedduutu galamee ture. Sirna darbii qofa yookaan sirna waggaa 27 kan 30 bulcheen gaaffilee rarra'anii hafan otoo hin ta'in gaaffileen ka'aa turan san duuballee sirnoota darbaa dabarsaan dhufan keessa gaaffilee ce'anii dhufantu jiru. Sana hunda hiikuuf sirni rifoormiin gaggeessa jedhee dhufe kun waadaa gurguddaa galee ture. Kun waadaaleen kun akka ta'utti lafarratti mul'achuu dhabuun isaanii komii bifa garagaraan kaaseera. Sila qaamoleen garagaraa biyya alaarraa bifa hedduutiin bifa waliigaluutiin biyya waliin hoogganna maqaa jedhuun dhufaniiru kan jedhu hin ka'a. Sun qofaasatti sababa ta'a jedhee yaadu. Maaliifii waadaaleen galaman gaaffii gurguddoo saboonni biyya kanaa qaban eenyummaan sabootaa biyya kanatti argaman abdii gurguddaa irraa horatan deebii argachuu dhabuun ni mul'ata. Kanneen immoo calleessinee yoo ilaalle keessa'uu mootummaan rifoormiin gaggeessa jedhee waadaa qabatee as bahee sochiin inni ittiin gara aangoo qabachuutti dhufe sochii qeerrooti adda durummaan. Kana keessatti gaaffileen dhiyaatan ifaadha. Gaaffii abbaa biyyummaa ni jira, gaaffiin finfinnee ni jira, gaaffii aadaa ofii dagaagfachuu kuniin bu'uuraa akkuma jiranitti ta'ee wanti silaa saffisa barbaadamuun wantoonni kun raawwitti mul'achuu dhabuun ammallee ta'u qaawwa yookaan banaa rigata siyaasaaf ta'ee jira. Qaamni gamaa gamasiin wal morku kun deemee gaaffii bu'uuraa qabatee deemuuf dugdi inni irra bahu dugda uummataa irra baha. Nageenyi waaraa ta'e akka hin dhufneef gama kanaanis wanti jiru jira. Tarii aadaa dimokiraasii dhabuu wajji wal qabatee sila obboleessi koo kaase gama walakkaatiin wanti fudhannu hin jira. Aadaan siyaasaa gama kibba biyyattii jiruu fi kaaba biyyattii jiru garaagarummaa hin qaba. Kanarratti wal amanuu qabna. Yoo sanan tahini aadaa siyaasa biyya Itoophiyaa walitti hiinee bifa tokkoon ilaaluun dogongora deebilee yookaan furmaata kenninuuf asumarratti rakkoo qabaata. Tsaggaayeen gaaffiin kaasu biyya kana keessa sabaaf sablammoonni jiranii gaaffii kaasan qabu. Akkuma uummanni Oromoo gaaffii mataasaa kaasu akkuma ammas kaaste kibbii fi kaabni iyyuu gaaffii garaagaraa qaba yaada jedhu kaastee jirta. Kana wal simsiisanii biyya kana keessa akka wal simatu godhanii deemuun mataa isaatiin rakkoon ta'u. Dhugaadha. Wal simsiisanii deemuun haalli itti ulfaataa ta'us jira.
garuu furmaatan qabu jechuu miti. Keessaa biyyi tokko bifa kamiinuu haa ijaaramtu humna qawweetinis humna sooshaal kontiraaktii horii jennuun yookaan waliigaltee uummattootaatiin kan akka Ameerikaa yoo fudhanne sooshaal kontiraaktii horiidhaan kan ijaaramte. Biyya kanatti immoo dhufnu humna qawweetiin ijaaramtee bifa kamiinuu haa jiraattu. Garuu akkamiin itti fufuu dandeenya isa jedhu furmaatota dhiyaachuu danda'an hedduutu jiru. Federeeshiniin qofti deebiin ta'u. Konfedereeshiniinis jira. Sanii olittis deemuun jira. Maaliif biyya tokko tursiisuu keessatti wantoonni bu'uuraa waliin deemsisuu danda'an yoo jiraatan qofa. Kana keessattis gaaffiin sabootaa dhugaadhaa haalatti deebii kennuu yaalamee jira. Keessa'uu sirna federeeshinii hundeessuu wajjin wal qabatee. Kunillee ta'u federeeshinichi amala dimokiraatummaa dhabuusaa irraa kan ka'e jechuunis biyyi kun yeroo bu'uura godhattu aadaa siyaasa kaaba biyyattiitiin waan hundoofteef calaqqeen sanaa caasaa yookaan institushinoota biyyattiin qabdu hundatti barmaata waan ta'eef gaaffii ka'aniif deebii dimokiraatawaa ta'e kennu irratti hanqinoonni mul'atan ni jiru. Kana furuu dandeenyan shaakala dimokiraasii jabeessuu dandeenyan tarii garaagarummaa aadaa siyaasaa gamaa gamasiin jennee keenyu deemsuun ni danda'ama. Uummanni biyya kana irra deddeebi'ee waan gaafatu keessaa tokko nagaa barbaanna. Nagaan nuuf waan guddoodha. Keessaayyuu uummanni as Finfinnee irraa gara baadiyyaa fiixeetti jiraatu bakka bakkatti socho'uudhaaf tasgabbii qabaannee jiraachuudhaaf dhalaa dhalchi keenya nagaa akka qabaatuuf lubbuudhaaniin akka jiraannuuf nagaan nu barbaachisa kan jedhu sagalee guddaa biyya kanatti dhaga'amuudha. Eegasuu akkamitti nagaan eegamuu danda'a? Gaaffiin uummataa akkamitti dhaga'amee deebii argata jedha. Akkamiin nagaa fidna ka jedhu waan hedduu jira, yaadota adda addaatti jira jechuudha. Haa ta'uti malee biyya teenya kana wal qabsiinye nagaa akkamiin fiduun danda'ama ka jedhuu fi akkuma reefu asii kaase sabi biyya Itoophiyaa kuni sab Oromoolee, sab Amaaraa, sab Tigree uummattooti hedduun biyya kana keessa jiran Soomaalii, Afaarii gaaffii biyya tana keessatti gaaffii ofii qaban isaan cuttinuyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa tana keessatti saboota biraatiin walqixa ilaalamuun gaaffii uummata Afaarii, gaaffii uummata Soomaalii ta'aa ture. Fakkeenya uummata Gambeellaa fi Beenshaangulii nulleen akkuma saba bira fakkeenyaaf akkuma Amaarti yookiin Oromoon siyaasa biyya kanaa keessatti yookiin Tigreen siyaasa biyya kanaa keessatti gahee taphattu nullee siyaasa biyya kanaa keessatti hirmaannaa barbaachisu godhuu qabnan kuni gaaffii yeroo dheeraa turte jechuudha. Inni kun maal jedhu barbaada? Biyyi tun tiyya jedhanii fudhachuu irratti sabaaf sablammooti kuni gaaffii baay'ee qabanii gaaffii isaanii kanaaf tokkoffaa deebii kennuuni karaa heera mootummaa fooyyessuulleen karaa hirmaannaa siyaasaalleen gaaffii isaanii kanaaf gaaffii biyya kana keessatti akka fudhatama argatan biyyi tun tiyya jedhanii itti amanuu argatan jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi asuma uummata Oromoo keessas biyyi tun tiyya jedhanii fudhachuu irratti baay'ee karaa akka ta'an hedduun jiran namoota jechuudha. Sababa reefu obboleessi kun asii kaasee ijaarsa biyyatu itti ijaarrante jaarraa 19ffaa dhumarraa jaarraa 20ffaa kaasee adeemsi seenaa biyya tana keessa ture saba Oromoo kuni biyyi Itoophiyaa tuni biyya tiyya jechuu irratti baay'ee rakkataa turan jechuudha. Yeroo sochiin qeerroo ka'u suni namoota hedduun waan kana irratti kaasaa turan jechuudha. Kanaaf tokkoffaa sabi biyya teenyaa kun akka biyya tanatti amanee biyya tiyya jedhu riifoormiin barbaachisu gaggeeffamuu qaba. Fakkeenya riifoormii san keessaa tokko gaaffii yeroo hedduuf ka'aa ture gaaffii afaan federaalaa heddachuu afaan biyya tanaa afaan hojii heddachuu qabu jedhu jechuudha. Afaan Oromoo qofaas miti afaan heddachuu qaban jedhanii namooti yaada kaasan jiru. Inni kun riifoormii barbaachisu keessaa isa tokko. Inni kun qalbii fi yaadi namoota gara biyyattii tanaatti akka fudhatamu argatu. Inni lammeessoon
riifoormiin godhamuu qabu riifoormii siyaasaati. Riifoormii siyaasaa jechuun maal jechuun siyaasni biyya teenna waggoota hedduu fi sirni filannoo bilisaa keessa biyya hin turre jechuudha. Uumama irraa kaasee jechuudha. Uumama isii irraa kaasee biyya hin turre jechuudha. Waan kana yeroo tokkodhaan godhan ka jedhu itti amanuun. Biyyi tokko lafa kaatee filannoo bilisaa geggeessite ka jedhu baay'ee rakkisa. Dimokiraasiin waan guddataa dhufu. Waan yeroo walii kennuu gaafatu. Waan mootummaan biyya bulchullee haga ta'e yaada warra mormitootaatti walii galuuf yaalii godhuu qaba jechuudha. Yaada kiyya qofatti fudhatama qaba osoo hin jedhini dimokiraasiin waggaa dhufu fooyya'aa deemu, filannoo kanarra filannoo dhufu fooyya'aa deemu, filannoo itti aanu fooyya'aa deemu, filannoo itti aanu fooyya'aa deemu gaafata malee yeruma tokkoon yoo filannoo bilisaa godhan jedhanii biyyittii gara to'achuu dadhabuutti dhufa jechuudha biyyi sun. Dimokiraasiin giraajuwaalii developda waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan akkasiin walii eeyyamuun barbaachisa. Amma biyya teenya keessatti maaltu jira? Waan akkasii walii eeyyamuun baay'ee argamu hin mul'atu jechuudha. Maaltu dhufa? Mootummaan biyya bulchullee strict waan ta'e laayinii kaa'a waan bottom laayinii qaba achirra gadi hin dabaruudha. Paartiin mormitootallee bottom laayinii qabanii mootummaan akka isaan filannoo irratti hirmaatanuu fi bottom laayinii fi isaan gadi lakkisu paartiin mormitootaas gadi lakkisanu haalli suni tasgabbiin dhabamee akka itti fufu taasisa jechuudha. Concession jedhanii afaan kun namooti compromise godhuu danda'uu qaban. Walii kennaa walirraa fudhachuu danda'uu qaban. Namni wal mormu tokko walii kennaa walirraa fudhachuu danda'uu qaban. Bakka walii kennaa walirraa fudhachuun hin jirretti humnaa fi aariidhaan kan walitti deeman yoo ta'e paartiin biyya teenya bulchitu tun lamaanii warri mormitootaaf warri biyya bulchu nagahee dhufuun rakkisaadha. Gara nagaatti, gara waliigalteetti, gara araaraatti deemuudhaaf maal ta'uu qabaa akka iyyuu tokkotti hubannoon keessa maal fakkaata kan jedhudha mee Tsaggaayee. Galatooma. Egaa nageenyi waa hunda keessa immoo akka duudhaa Oromootti sirni gadaan hundeeffamni isaas jireenyi isaas baagalli isaas sirnichi nagaadha. Nagaa fiduu keessatti wanti dhimmi ijoodhaan ilaalamuu qabu duudhaa ofitti deebi'uudha. Qabeenyi guddaan sila nageenya fiduus ta'ee nageenya waaraa tarii hayyoonni waa'ee nageenyaa qoratan keessaa addunyaa lixaatti from negative peace to positive peace jedhu. Negative peace kan jennuuni kallattiidhaan miidhama qaamaa manca'iinsa qabeenyaa dhaabanii kun negative peace dha. Gara positive peace gara nageenya hunda galeessa qora qalbii irraa eegalee namni tokko ofiisaa wajjin walii galuu irraa eegalee hawaasa bal'aa addunyaa wajjin jiru waliin walii galuutu jira jechuudha. Kana keessatti egaa keessa uummanni keenya duudhaa cimaa qaba. Qabeenya nagaattiin fiduu danda'u guddaa qaba. Qaamonni wal falman kun mootummaa irraa isaa ta'u qaamni gama biraatiinis jiru duudhaa kanatti deebi'uu qaba. Maaliif riganni isaan gidduu deemu eenyu irratti balaa fidaa jira yoo jedhame lamaanuu uummataaf jirraa jedhu. Inni kunis inni sunis kan dhumaa jiru kan miidhamaa jiru gatii guddaa sarara duraa irratti kan kafalaa jiru uummata nagaati. Uummata nagaa sana ilaaluu dandeenyan nagaa barbaanna isa jedhu. Fakkeenyaaf wanti kun political correctnessifis jedhamuu danda'a. Nagaan barbaade jedhama. Qalbii isaatti barbaade, onnee isaatti barbaade waaqatu beeka. Garuu qabatamaatti fiduudhaaf immoo uummata ofii ilaallan gahaadha. Inni biyya bulchus uummata ofii ilaallan gahaadha. Inni falmatus uummata ofii ilaallan nagaa fiduuf
qophii cimaa kan gochuu danda'amu asirraa ka'a. Kanaaf duudhaatti deebinaan qabeenya ofiitti deebinaan hawaasa ofiitti deebinaan waan dhiisanii araaramuuf salphaa ta'a jechuudha. Gama kanaan itti deemuun ni danda'ama, abdii qabeessa ta'a jechuufi. Galchuun asirratti digirii lammaffaallee walitti bu'iinsa hiikuu irrattidha kan qo'atte akkasumas qabatamaadhaan bakkee walitti bu'iinsi taasifamaa turetti ija keetiinis argite qorannoolee gaggeessite kan irratti hirmaattee jirta. Haala kanaan yoo ilaallu walitti bu'iinsi bakka garaagaraa jiru biyya kana keessa kunsaa gama siyaasaa isaa fakkaatu gama biraallee fakkaatu furamuu haalli itti danda'u maali jetta? Amma asirratti yaada asiiti boleessi kaase yaadi gara duudhaa kennaatti deebinee walitti bu'iinsa biyya kanaa furra yookiin walitti bu'iinsa Oromoo lamaan jidduu jiru furra ka jedhu kuni biyyi kenna biyya akka biyyaatti yoo laalle biyyi tuni baay'ee bal'oodha. Biyya duudhaa adda addaa qabdu, biyya afaan adda addaa qabdu, biyya haalli jireen uummataa amantaa jireen uummataa akka malee garaagarummaa qabu. Yommuu akka aadaa isaaniitti akkuma isaan bakka naannoo isaan jiraatan ta'ee haala isaan irra jiraatan ta'ee haala isaan keessa jiraatan saniin furmaata biyya tanaa finnaa yoo jennu ta'e waan silaati addunyaan keessa jirtu waan sirna dimokiraasii kana sirni dimokiraasii akkuma jenne sanii filannoo barbaada wal mormii barbaada wal mormiin sun immoo karaa nagaa ta'uu qaba. Wanta akkasii barbaada biyyi teenna aadaa isaaniitiin aadaa biyya tanaatiin walitti fidna waan yoo jenne biyyi tun aadaa isii akka malee daayiversi waan ta'eef differensiin guddaa waan jiruuf baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Gara Oromiyaatti gizee dhufna immoo adda garu ka Oromiyaa irratti addatti yaada kennuu barbaada. Kanaaf sirni dimokiraasii kuni sirna yeroo ta'e nuti sirna dimokiraasii fi sirna gadaa kana wal bira qabnee gizee laallu baay'ee garaagarummaa qaba. Gadaa is more democratic jedhanii ilaala. Than even dimokiraasii amma nuti dimokiraasii of keessaatiin biqilchine nuti jechaa fi yaadallee biyya alaatiif hinne dimokiraasiin kenna gadaa keessa jira. Sirna gadaa keessatti ammoo akkasitti ta'aa ture dhiyeenya kana immoo bokkoo deemtanii laaltanii jirta waan ta'eef yeroo cufumaayyuu nagaadha. Abbaan gadaa kamuyyuu akka ati namaa wal loltu si kakkaasu hin jiru jechuudha. Abbaan gadaa sirna gadaa keessatti lolli hin jiru baay'ee. Sirna gadaa keessatti lolli hin jiru. Kanaaf biyya kana keessatti duudhaadhaan deemna yoo jenne duudhaan biyya tanaa garaagarummaa baay'ee qaba waan ta'eef sirnuma dimokiraasii dhihaa ka fudhanne kana maltii paartii siistemii as keessatti diriirsinu kana human right protect godhanii human right protection violation kamiyyuu dhaabsisanii akka itti fufan yaalii fudhammoo karaa instituushinii mootummaatiin ta'a. Baay'inaan jechuudha. Instituushinii mootummaa sirna human right warra akka human right commission kuni warra akka manneen murtii kuni abbootii alangaa kuni cimaa ta'uu qaban. Fakkeenyaaf jechuudha karaa instituushinii mootummaatiin nagaa eegsisuuf jechuudha. Warri kun cimaa ta'uu qaba baay'ee. Yoo warri kun cimaa ta'e dimokiraasiin dhufa waan ta'eef warra kana dadhabsiisanii dimokiraasiin hin dhufu. Neechariin dimokiraasii akkasumatti. Instituushinii mootummaan qabu dadhabee dimokiraasiin hin dhufu. Violence fi human right violation baay'ataa dhufa jechuudha. Namni sila yoo biyyatti irraa walii gale yoo instituushinii irratti walii gale yoo caaseffama mootummaa kanarraa walii gale dhaabbilee mootummaa kana cimsuu qaban. Paartiin mormitootaas cimsuu qaba, mootummaanis cimsuu qaba. Maal jennaan sirna dimokiraasii keessatti dhaabbileen kuni dhaabbilee uummataati malee dhaabbilee paartii biyya bulchitu yaada isaanii babal'istu waan hin teeneef jechuudha. Yoo dhaabbileen kun jajjabaatan sirni dimokiraasii kun yoo diriire gara nagayaatti dabaluu dandeenya. Nagee waan adda addaa waan ta'eef gara Oromiyaatti yaada kaasuu barbaada. Amma Oromiyaatti yoo dubbanne gara duudhaa kennaatti deebina yoo jenne jechuudha. Sirni kenna sirna abbaa gadaa paartiin biyya bulchus paartiin mormitootaatti fudhataara yoo inni fudhataan jiru. Maaliif haga ammaan tana rakkina kanarratti rakkina wal dhabdee Oromoo jiru kanarratti yaadi isaan kennanu eega yeroo jalqabaa yaalii godhanii yaaliin sun milkaa'uu dhabee haga amma cal'eedhaniiran. Maaliif cal'isan?
Gara lachuuyyuu maaliif callisan? Paartiin biyya bulchus paartiin mormitootaas abbootii gadaa kana kakkaasuutti hin jiru jechuudha. Yeroo isaani abbootiin gadaatiin abbootii garaa yeroo jedhamu ni jira. Yeroo akkas jedhamu jira. Haala akkasiitti akkamitti gara duudhaa deebi'uu dandeenya? Abbaan gadaa paartii mormitootaas hin deeggaru, paartii biyya bulchituus hin deeggaru. Dhugaa deeggara. Kamiinuyyuu adii hin jedhu, kamiinuyyuu lol hin jedhu, kamiinuyyuu ijjees hin jedhu. Sirna gadaatiin sirni gadaa nagaya. Sirni gadaa nagaya. Mukaaf naminuu akka nagayaa waliin jiraatu barbaada. Mukumaayyuu cirtee hin balleessitu seera sirna gadaa keessatti. Mukuma bishaanuyyuu deemtee hin booressitu. Horii itti naqxee bishaan uummati bal'aan dhugu deemtee loon keetti akkuma callisee dhuguun gootu. Nagayaa booressuudha sunuyyuu. Bishaan booressuun nagayaa booressuudha. Muka ciruun nagayaa booressuudha. Sirni gadaa akkas eeyyama. Sirni gadaa yoo paartii biyya bulchitu bira hin dhaabbanne ta'e abbaa garaa kan jedhamu ta'e yoo paartii mormitoota bira hin dhaabbanne ta'e abbaa garaa kan jedhamu ta'e akkamiin sirna gadaa deebi'u jechuudha. Paartiin kullachuyyuu rijeekti godheera jechuudha. Abbootii abbaa gadaa. Garasi deebi'uun rakkisaa waan ta'eef. Kanaaf siyaasa kenna siyaasa tasgabbaa siyaasa nagayaa godhuu fi akka Oromiyaatti jechuudha. Akka Oromiyaatti siyaasa nagayaa godhuu fi abbootii gadaatiif fudhatama kennuu qabna. Amma abbootii gadaatiif fudhatama kennamutti hin jiru waan jedhu jechuu barbaade. Sababa garaagarteen adda addaa jiru kanarraa gara walitti bu'iinsaa gara wal mormuu gara wal dhiibuutti akka hin deemnee fi mariin biyyaalessaa akka furmaatatti biyya kana keessatti koomishiniin hundaa'ee hojii eegaleet jira. Mariin biyyaalessaa kun rakkoolee garaagartee jiru kana furuu keessatti ga'een inni gumaachuu maali kan jedhu. Marii biyyaalessaa yookaan naashinaal daayaloog jedhamu bu'a qabeessummaan isaa hundeeffama isaa irratti bu'uura. Kunis maal jechuudha? Akkaataan naashinaal daayaloogiin sun itti wixiname yookaan jalqabarraa kaasee hooggantoota isaas haa ta'u warra dhimma kana mijeessanis haa ta'u achirraa eegala. Kun dhimma gajjabeeffamee ilaalamuu qabudha. Takkaa hundaa'eeraa wanti kun ajandaa ta'eera eega jedhamee booda immoo yoo irratti dubbachuun barbaachise muuxannoo idil addunyaa jiru sirriitti qalbeeffatanii qabatanii itti deemuun barbaachisaadha. Gama biraatiin immoo gaaffilee bu'uuraa ciccimoo ta'an kan biyya kana keessa jiran ilaalcha keessa galfatee galmeeffatee tokko lama sadii jedhee calleeffatee deemuu qaba. Egaa koomishiniin achi keessatti hundaa'u naashinaal daayaloogii wajjin wal qabatee hundaa'u murteessummaan isaas irratti ajandaa inni walitti qabatee dhufu ija qulqulluu fi haala itti qaamolee garaagaraa irraa bitamuun dhufu irraa bilisa ta'uu kan barbaachisuuf gama kanaan ajandaaleen tarkaanfachiisu eenyuufuu gammachiisu eenyunuu gaddisiisuuf hin fidu. Dhimmi kun biyya kanaaf furmaata jedhamee yoo yaadame ajandaaleen achirratti tarkaanfatan ajandaalee uummataa ta'u jechuudha. Sagalee uummataatu achi keessatti bahee furmaata biyya kanaaf dhimmoota ta'an tuqa'aa sana keessatti nageenya waaraa fiduuf bu'uura ta'a. As keessatti qaamni sadaffaan jedhamee yaadamu qaama naashinaal daayaloogii kana hoogganu jedhamee yaadama waan ta'eef qaamota bitaa mirga jiran walitti fidee ajandaa biyyoolessaa kana irratti akka wal hubatan yoo walii galuu illee dadhaban garaagarummaa isaanii qabatanii shaakala dimokiraasiif karaa akka banan gumaacha akka godhan instituushinoota silaa biyya kanaaf sirna irratti otoo hin hirkatin instituushinoota baraan baratti darbanii hojjechuu danda'aniif bu'uura akka kaaniif illee dandeessisaa jechuudha. Naashinaal daayaloogiitti fayyadamuu dandeenyaan. Kanaaf ammas wanti kun of eeggannoo cimaadhaan ilaalamuu qaba. Fudhatamummaan isaa ammas sakatta'amuu qaba. Yoo mormiin bifa garaagaraan dhiyaatu akkasumaan sagalee hiika hin qabnetti bira darbamuu hin qabu. Maaliif qaamonni keessatti qooda fudhachuu qaban yoo qooda hin fudhatin furmaata silaa barbaachisu jedhamu sana akka bira hin geenye taasisaa jechuudha. Kanaaf sagalee garaagarummaa jiru kana sirriitti itti yaadamee barbaachisaa taanaan duubatti deebi'anii qaama naashinaal daayaloogii kana bakka bu'ummaa fudhate kana ilaaluun danda'ama. Wanti
dirqama ta'ee yookaan achi dhaabatee hafu hin jiru. Furmaata fiduuf takkaa fuulduratti deemaa gama biraatiinis duubatti deebi'aa ilaaluun waan danda'amuu fi ka'umsuma isaarraa jalqabee naashinaal daayaloogii qaama keessatti imaanaa fudhate sirriitti sakatta'anii qaamonni biyya kanaaf barbaachisoodha jedhaman garaagarummaa fedhaa qabaatan keessatti akka qooda fudhataniif akka irratti walii galuu danda'aniif ammas sakatta'a garaagaraa godhanii nagaa waaraa biyya kanaaf yoo barbaadame tarkaanfileen akkasii garaa jabaatanii fudhachuun barbaachisaa jechuudha. Tole galchuun kanumaan wal qabatee amma gaa koomishiniin kun dhaabbatee hojii eegalee jira yaadota sassaabullee jalqabee jira. Dhimmi kun dhimma jabduudha biyya kanaaf akkuma amma Tsaggaayeen asii kaasee shaakala dimokiraasiitiif garaagartee jirullee dhiphisuudhaaf akka biyyaatti wantoota furmaata argachuu qaban illee furmaata akka argatan gochuudhaaf fi gahee guddaa qaba. Achi keessatti hirmaachisummaan murteessaadha. Qaamni hirmaachuu qabu hundi hirmaachuu mala. Akkasumallee walaba ta'anii yaada itti kenname ergaa hojii itti kenname sana raawwachuu qabu. Haa ta'u iyyuu malee garuu koomishinii kana hojiin hojjetu busheessaa deemuun yookaaf immoo itti mormaa deemuun kun naanna'ee rakkoo amma biyyi kun keessa jiru kan nageenyas kanneen biroos daran ammeessaa deema waan ta'eef maaltu ta'uu mala kan jedhu asumaan kaasaati gara xumuraatti deemna. Okay, baay'ee gaarii guddoo galatooma. Koomishinii marii biyyaalessaa akka yaadaatti biyya teenya keessatti ka'uun waan baay'ee gaarii fi waan baay'ee barbaachisaa jedhee fudhadha. Yoom ka'uu qaba, yoom furmaata argachuu qaba, yoo xiqqaatti waggaa har'aa 30 dura waan ta'uu qaba ture wanni amma koomishiniin kun godhu jechuudha. Yeroo sanii yaaliinis godhamaa ture namooti heera biyya kanaa yeroo jalqabaatiif diraafti godhanillee filamanii yaaliin godhamaa ture. Haa ta'u garuu hin milkoonne marii biyyaalessaa fakkaatu national conference, national reconciliation conference wantoota akkasii dhiyaataa turan bara yeroo transitional government san mootummaa ce'umsaa san jechuudha. Waan yeroo san hin milkaa'iniif amma immoo bara mootummaa kana argamuu isaa baay'ee gaariidha. Akka malee dansa. Bara mootummaa kana wanni kun jalqabamuun hanqina hin qaba jedhuufi akkaan evaluate godhetti hanqinoota hin qaba national dialogue jechuudha. Wantoota irraati appreciate godhamu jira, wantoota irraati baay'ee gaariidha jechuu baannus wantoota hojjetaman jiru jira. Yaaliin baay'ee gaariidha. Labsiin waan kana hundeessuu jiraachuun baay'ee gaariidha. Koomishinerooti waan kana raani godhanu hojii kan hojjetanu hojii kan hojjechuuf filataman jiraachuun isaa baay'ee gaariidha. Sochiin akkasii ammoo biyya teenya keessa jiraachuun baay'ee gaariidha. Waliigallaa sirna siyaasaa biyya kana waggaa dheeraaf hin furamin furmaata kennina jedhanii yaadanii dhaaba akkasii dhaabuun yeroo jalqabaas waan ta'eef waan jajjabeeffamuu qabu jedheeti fudhadha. Inni lammeessoon ani maaltu fooyya'uu qabanus ka jedhu osoo kaasee baay'ee gaariidha yaada. Wantoota fooyya'uu qabanu national dialogue commissionin kun ka nami dhaabi nama osoo hin ta'in dhaabbileen kamuyyuu dhaabbilee yoo jedhu dhaabbileen siyaasaa dhaabbileen mootummaas kamis mootummaas ka biyya teenya keessa hiddi isaanii biyya teenya keessa ta'e jechuudha. Ka siyaasaan biyya tanaa kun nu ilaallate jedhanu itti amanuu qaban. Warri kun jechuudha ka siyaasa kun nu ilaallate jedhanu ka siyaasa keessatti hirmaatan keessattuu jechuudha. Kaanis hin ilaallatu jechuudha. Ka siyaasa keessatti hirmaatan paartiin mormitootaas paartiin biyya bulchuus dhaabbileen koomishina kanaaf deeggarsa godhus murteen koomishiniin kun murteessus labsiin koomishiniin kun itti hundaa'es karaan koomishineroota kun ittiin filamanes maal ta'uu qaba? Kan namoota amansiisu kan namoota irra walii galan ta'uu qaba. Maal jennaan marii biyyaalessaa jedhanu marii paartii biyya bulchituu qofaa miti. Marii ammoo paartii mormitootaa haga ta'e qofaas miti.
marii uummata hunda laallate jechuudha. Uummati hundinuu bakka tokkoon dhufu, uummati hundinuu bakka bu'aa qaba, uummati hundinuu yaadaa fi karaa ittiin dhiyeeffatu qaba. Karaa inni ittiin dhiyeeffatu sun dhaabbilee kana jechuudha. Dhaabbilee mormitootas, dhaabbilee mootummaas, dhaabbilee adda addaa. Dhaabbileen kun hirmaachisuu qaban jechuudha. Waan yaada uummataa warra mataa walii qabu waan ta'eef jechuudha. Amma kan dubbachaa jiru hirmaachisummaadha. Hirmaachisummaa keessaa hafuun immoo dhiibbaa qaba kan jedhu kaasneeti. Haa ta'uyyuu malee ka'umsumarraa kaasee mormuunti qofti aadaa yoo godhanne ta'ee akkamitti walii gala. Koomishiniin kun yeroo hundaa'u muuxannoo hundeessuu haa fudhatu malee eenyuun hundaasa jedhu irratti dogongorri mul'ata kan jedhu irraati. Mormiin kunis kan itti jabaateef kanaaf malee dhimma akkasii fidanii dhufuun yaada jibbamaa yookaan yaada fudhatama hin qabne ta'uusaa irraa kan ka'e otoo hin ta'in adeemsi maaliifi gundoon hodhaan jalqaba badde maraatu dhibaasa jedhan sanatti galan dubbiin jechuudha. Kana hambisuuf jecha bu'uurumarraa yeroo jalqabu shaakala gaariin jalqabee qaamni hundi kan irratti wal ta'uu danda'u. Yeroo hunda walii galuun jiraachuu dhiisuu mala garuu baay'inaan fudhatama yoo qabaate adeemsa itti aanuuf balbala abdii gurguddaa bana waan ta'eef nageenyi uummanni kunis fedhu guddachuus ta'ee diinagdeen tarkaanfii ciccimaa keessa galuu kan danda'u deemsa jalqabaa tolchuurraati waan ta'eefidha. Ammoo maal ta'uu qabamee furmaata waliigalaa cuunfaa wanti? Furmaata waliigalaa of keessatti ilaaluun murteessa. Qaamonni kamiyyuu haa ta'an. Qaamni aangoorra jirus ta'e kan sanaan alas jiru ta'e of ilaaluu qabu. Uummattoota biyya kanaa yookaan saboota eenyummaa garaagaraa qaban kan biyya kanaa maal barbaadu isa jedhu of gaafachuun yoo danda'ame ta'e political correctnessiif qofa yookaan itti fayyadama afaan siyaasaatiif qofa jechuu otoo hin taane keessatti of ilaalanii ani maalan gumaachaa jira, maalan balleessaa jira, maalan karaarraa dabsaa jira isa jedhu hundumtuu of ilaaluu dandeenyanii wanti inni biyya kanaaf gumaachuutu caala waan hammaattur yookaan waan badaa ta'e irra jechuudha. Kanaaf gama kanaan hundumtuu biyya kana keenya jedhee yoo yaada ta'e yookaan biyyi kun jiraachuu qabdi jennee yoo fudhanna ta'e waan kanatti galuun dirqama ta'a jechuudha. Qaamni gamaa gamasiin jiru hundi of sakatta'ee uummata nagaa waaraa barbaadu kanaaf furmaatota baatee dhufuu qabaa jechuudha. Galchu. Baay'ee gaariidha. Asirratti yaadi dabalu gara nagayaatti dabaruuf maalti godhamuu qaba ka jedhu siyaasi biyya teenna bakka wal danqaa ta'uu irraatii gara furmaata walii ta'uuttis dabaruu qaba jedhee yaada. Akkas jechuun maal jechuu yeroo hedduu namni hundinuu ejjennoo ofii qabatee ejjennoo ofii saniin tura. Haalli sun ammoo biyyi teenya tun akkasiin hin guddanne nagee akka biyya tana keessatti argannu godha. Ejjennoo qabannee siyaasa keessatti ejjennoo qabatanii waggaa 5 turuun hin danda'ama. Achi meebii yoo itti turte abbuma ejjennoo qabatu sanarrattuu deebisee rakkina fida. Maal godhan siyaasa keessatti give and take jira. Compromise jira. Negotiation wanni barbaachisuun marii wanni barbaachisuun marii kanarraati tokko kennee tokko fudhataa deemuu qaba. Amma wanni jiru jechuudha. Marii geggeeffame keessatti kaawwamaayyuu addee irra maratan sanirraa kan hin sochoone siyaasi gara fuulduraatti hin deemu. Siyaasi biyya keenyaa wanni istaak godhee ta'uuf keessaa tokko dimokiraasii guddinni dimokiraasii wanni istaak godhee keessaa ta'uuf tokko wantoota akkasii kana namni gara fuulduraatti hin socho'u waan ta'eef walii kennanii waliin fudhatanu yaada kun dhiyeessu kun hin fudhatu completely hin fudhatu yoo amma yoo dhagartanii rattanii marii geggeeffamu keessatti yaada tokko dhiyeessu tokko guutumaan guutuutti hin fudhatu kunillee kakuun dhiyaatu hin fudhatu achiin duuba garuma waraanaatti deeman jechuudha. Achumaan duuba wanni cuftuun achumatti haftee addee qaraallee irraati maan gadi buuti. Wal ijjeesnee walirraa wal fudhanna yaadi jedhu nama keessa waan jiruuf siyaasa akkasiin gara fuulduraatti hin socho'u. Nagee waaraa
waan biraati naguma finna jenneetu kayaalu yoo ta'e qaamni wal mari'atuuf qaamni siyaasa biyya tanaa gara fuulduraatti deemsisuu barbaadu kuni anillee waan dhabu qaba atis waan dhabdu qabaachuu qabda jedhanii rakkina isaan jidduu jiru san hanqina isaan jidduu jiru san guutuu qaban garaagarummaa isaan jirtu jechuudha. Anis kana kenne as guuta atis kana kenni guuti waliin tarkaanfannee dabra. Dildila nu jidduu jiru kan riqicha nu jidduu jiru kana waliin guunne atis haga kana guute allaga san guute waliin irratti tarkaanfannee dabra yoo jedhu yoo ta'in gaduma qobna yoo ta'e dhuma isaa nama kana cufumaayyuu gadi liqimsuu danda'a jechuudha dildilli kun riqichi kun waan ta'eef siyaasa akkasitti ca'uu qabna yaada jedhu dhiyeessuu barbaada. Tole egaa keessummoota keenyaa asii istuudiyoo AMN tti argamtanii yaada bal'aa bifa kanaan mari'attanii waan turtii taasiftanii fi hedduun isin galatoomfadhaa ulfaadhaa. Isinillee ulfaadhaa horaa bulaa deebana. Egaan daawwattoota keenyaa qophiin keenya har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurama. Torban qophii biraa mata duree biraatiin walitti deebinaa waan waliin turtanii fi ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa.